Murni biltsiginnaa yeroo ammaa waraana heddumminaan leenjisuun Oromiyaa godinaalee cufatti bobbaasuun dararaa ammeessee jira. Waraanni murna faashistii kun gandootaa fi magaalota baay'inaan itti qubsiifaman kanatti dabballoonni waraanicha waliin ta'uun saamicha daangaa hin qabne uummata irratti geggeessaa jiru. Godina lixa shaggar aanaa jalduu bulchiinsa magaalaa Goojjoo fi Bonii keessatti torban darbe keessa dabballoonni aanichaa waraana of dura hiriirsuun saa wal fakkaataatti bulchiinsa magaalaa lammeenitti namoota walga'ii yaasuun waraqaa eenyummaa amma maatii isin qabdan waliin isiniif kennin saabooda amma maatii keessaniitiin maallaqa namni tokko xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne qarshii 50 kanfaltu jechuun ittiin maallaqa saammachaa turan. Kana malees gabaatti namni beelladoota gurgurus ta'e bitu horii tokkotti qarshii 200 akka kanfalus dirqisiisanii jiru. Saamicha isaanii kun magaalaa Goojjootti sanbata darbe jechuun gaafa gayya 20,2022 kan eegale yoo ta'u magaalaa Boniitti ammoo kibxata dhufu eegaluuf qophii irra akka jiran jiraattonni magaalota lammeenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Itti dabaluunis achuma magaalaa Bonii keessatti maatii qabsaa'ota dararuu fi hidhuu ammeessuun obbo Bokii Dhaabaa, Dirbabaa Gonfaa fi Aadde Biraanee Birruu kanneen jedhaman ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun qabanii lafti isaan geessanis hin beekamin jiraachuu maatiin arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Warroonni ijoolleen keessan miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an yeroo gabaabduu keessatti sossobdaniis ta'e fala barbaaddaniin hin galchitan taanaan itti gaafatamtu waan ta'eef galfadhaa yoo hin galfanne ta'e tarkaanfiin isin irratti fudhatamuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu isin matuma keessan jechuun walga'icha irratti hawaasa doorsisaa turanii jiru. Aanaa Ixoosaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa namoota hidhuu fi reebuu ammeessa jiraachuun beekame. Jaaleraan Gameessaa dabalata qabdi. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa waraanni murna biltsiginnaa namoota nagaa dararuu hojii isaa idilee godhachuun bakkoota hedduu keessatti namoota hojii garaagaraa hojjechuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan dalagaa irraa dhorkee hiraarsaa jira. Keessaayyuu murni faashistiin kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo namoota nagaatti maxxansuun namoota hedduu ajjeesaa hidhaa fi saamuu dalagaa dursaa kan taasifatan yoo ta'u aanaa Ixoosaa gandoota akka Walargii fi Daawwee keessatti namoota nagaa hedduu hidhanii dararaa jiru. Namoonni badii tokko malee waraana murna biltsiginnaa yakkamuun hidhaman kunis Haajii Ibraahim Gannaa, Haajii Amaan Magarsaa, Abdoo Usaa, Abbaay Abdoo, Xaayir Baatii fi Maajidaa Goobanaa kanneen jedhaman torban lamaa oliif mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hidhamanii dararamaa jiru jechuun maddeen ona Ixoosaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Kana malees namoota karaa irratti waraqaa eenyummaa hin qabne waan isaan qaban saamuu fi reebicha irratti geggeessuun mana hidhaatti darbaa jirus jedhaniiru. Qondaaltonni biltsiginnaa dararaa kana uummata irraan ga'aa jiran Komaander Geetiyyee, ajajaa poolisoota idilee aanichaa Yaasiin Useen, itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa fi Adam Abdoo milishaa yoo ta'an jarreen kun aanaa Ixoosaa keessatti addatti namoota nagaa hiisuun kan dararaa jiran ta'uu maddeen dabaluun addeessaniiru. Godina Qellem Wallaggaa onaan Filloo keessatti ilmaa Oromoo tokko yoo ajjeesan Jimmaa Horrootti ammoo daldaltoota dunkaana cufsiisaa jiraachuun barame. Jaaldaandii Elemoo waan qindeeffate qaba. Sirni nama nyaataan Impaayera Itoophiyaa hidhaa fi ajjeechaa hojii idilee godhachuun ilmaan Oromoo maqaa garaa garaatti maxxansuun hidhuu fi warreen hidhanis mana dhaatii baasuun ajjeesuun reeffa gataa jiru. Haala kanaanis kamisa darbee Agayya 18 2022 godina Qellem Wallaggaa onaan Filloo mooraa Gandayyettiitti uummata Oromoo akka dararaniif kan qubsiifaman waraanni sirna biltsiginnaa qeerroo maqaan isaa Mustafaa Qannoo Shibaruu jedhamu ajjeesuun reeffasaa bineensa nyaachisuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka arraanni biyyoolessa Oromiyaa maddeen irraa qulqulleeffatetti Mustafaa Qannoo torban lamaa oliif mooraa Gandayyettii keessatti erga dararaa turaniin booda halkan mooraa sanaa baasuun ajjeesanii erga reeffasaa bineensa nyaachisanii maatiin isaa nyaata geessanii fi hoggaa gaafatan nuti hin beeknu jechuun maatii of duuba deebisuu dubbataniiru. Oduu biraatiin ammoo godinuma Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda warra Baabboo keessatti Agayya 21 2022 eeyyama daldalaa hin qabdan jechuun dukkaana gandichaa hedduu cufsiisaa ooluu maddeen gamasii ifoomsaniiru. Waraanni sirna faashistii PP kun tarsimoo ittiin uummaticha saamuuf qopheeffataniidha malee daldaltoonni cuftii eeyyama daldalaa akka qabanis maddeen dabaluun addeessaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa ona Haroo Limmuu keessattii fi Gujii Lixaa ona Bulee Horaa keessatti waraanni faashistii PP manneen uummataa gubaa jiraachuun beekame. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Gareen maafiyaa PP ilmaan Oromoo dararuu qofaaf aangoo siyaasaa qabatee jiru Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti qonnaan bultoota manneen jalaa gubuun mana maleeyyii taasisaa jira.
Akka kanaanis Baha Wallaggaa Onaaroo Limmoo Gandoodaa Guddinaatti torban sanbata darbee jechuun gaafa Agayya 13 2022 mana obbo Maammoo Baqqalaa jedhamu obboleessi waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun mana jireenyaa isaa kan guban yoo ta'u guyyuma sana achumatti mana obbo Fayisaa Raggaasaa nama jedhamu waboo gargaarta jechuun jalaa gubanii jiru. Waraanni faashistii Abiyyi Ahimad uummata nagayyaa kan siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e badii tokko malee godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa ganda Gaalee Magadaa keessatti Agayya 18 2022 manneen qonnaan bultootaa 15 gubanii jiru. Qonnaan bultoonni manneen jalaa gubate Baatuu Nyaaboo, Elemoo Geeloo, Kaateloo Taaddasee, Enook Taaddasee, Qiliwwat Galgaloo, Jiiloo Dhugoo, Turuu Shaanqaa, Caanaa Kaansuu, Malaakuu, Quuraa, Abraahim, Morkataa Buunoo, Taarikuu Wareeroo, Saafayii Nyaaboo fi Ruudaa Buunoo kanneen jedhaman akka ta'e odeessi maddeen Ona Bulee Horaa irraa arganne ni addeessa. Ilmaan Oromoo manneen jalaa gubate kun qabeenya isaanii kan hin baafanne yoo ta'u yeroo ammaa lafa mataa isaanii jala qabatan dhabuun jireenyaan dararamaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Godina Kaaba Shaggar Aanaa Dagam keessatti waraanni garee maafiyaa Bilxiginnaa maanguddoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Oromiyaan dachee abbaan irree akka barbaadetti irratti namoota ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi reebuu erga taate addatti waggoottan 4 lakkoofsistee jirti. Waraanni ilmaan Oromoof naasu tokkollee hin qabne godina Kaaba Shaggar Aanaa Dagam ganda Hannaa Jirruu Gadam keessatti kaleessa jechuun gaafa Agayya 21 bara 2022 bariidhaan Aanaa Dagam irraa bobba'uun maanguddoo Dhufeeraa Addunyaa Gammadaa jedhamu mana isaa biratti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun rasaasa 3 roobsanii ajjeesaniiru. Maanguddoon ajjeefame kun nama nagaa fi qonnaan bulaa siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e akkasumas maanguddoo hawaasa ollaa isaa biratti kabaja qabaachuun akka jaarsa biyyaatti namoota tajaajilu ta'uu ibsaniiru. Torbanoota darbanis dursifni garagaraa dabballoota murna Bilxiginnaan kan irratti adeemsifamaa ture ta'uu fi meeshaa mootummaaf galchii yeroo jedhanittis meeshaa maalii qabnaa kan qabnu isintu nu harkaa fudhatee jedhee yaada isaa dhiyeeffatus guyyaa kaleessaa kana qaanii tokko malee gara jabummaan ajjeesan jechuun maatiin isaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan Hagayya 22 2022 isin dhageessisaa aan heeraan gameessaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dinagdee jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gareen tumsa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Jeneraal Waaqoo Guutuu gumaacha maallaqaa marsaa 9ffaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 22 waraana bilisummaa Oromoo qaqqabsiisanii jiru. Gara fuula duraattis hanga impaayiratiin diigamtee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannutti tumsii fi deeggarsi waraana bilisummaa Oromoo cimee itti fufa jechuun waadaa seenanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo biyya Saawud Arabiyaa maadhee kaayyoo haqaa jalatti ijaaramuun gumaacha waraana bilisummaa Oromootiif qarshii 31,205 gumaachanii jiru. Sabboontuun Oromoo Boontuu jedhamtu biyya Yuunaayitid Arab Emireets magaalaa Dubaay irraa gumaata waraana bilisummaa Oromoof qarshii impaayira Itoophiyaa 6,450 gumaachitee jirti jechuun gabaa